ማርም ሲበዛ ይመራል ጄበር ሃይማል ያምሪን እንታቱ መንጉቱማ አከ ወሊስቱፍ ሴንስ ሊበሪ ሲንገሩ ረኮ ብራ ኑረቴ ወፋ ጅርቲ ቢከታ ኮንስራጅ ያለዳኒ ብሳዬ ሃይማል ጅ ዳንጋ ጅፍቲ ዳንጋ ማለት እንጭፈ መረቢ ሱዳድ ዳቲሚ መቃነ በለስቴበር Niturta asra niturta ibsaye Contra mal godu demta Oma akkanu mana sa nyaata nyaate mali tikishu ilallafatte nama guru dawa Oh sorry baby mal rakane jette na salpistanta Abshir, okay? Ada mati aku sih gue tuh. Nah. Oh my god. Baka fataja sih, yani wahin dalam budima. Fataja ini incijin kami ni, okay? Allahullik. Okay? እኔ አለውልክ ምንም ነገር ማለት ነው ፈታጀ ያባቴ ወማን ሱዳቲን ፈታሰኒ ሲይሲ ወርባዲ አየ ጀዳኒ ማሬ ነኝ ማኪ ፊፋርት ተርገ Jedhanii maarree Ronaldo ma walayyuu. No jechuun rakkoo wayiitu jira moo atriikii hojjette sima goolii babbareedaa galchee makiin akkasitti faarsaa turte samuunii ayyaana. Anuma goolii babbareedaa galchisaniifi. Maqasmitti galchite? Akkana agartee Ronaldo tan Juventus irra galchisan. Yaa sanuma ittaan. Okay bareeda. Nagaya? Nagaa wallahi alhamdulillah gawaati. Jirta. Kuno asin nuga egala tarabbi. Ati mana jala mana kiya kana jala dollar taati lama wal salfanna namati amma me TikTok kana tille sura ke sura internet ya walati ani wali gag ariyan arga anille se salfadda atille na salfatta what the problem rakon si fi maki yeddu jiru kumane rakon ati tayra gan wal salfanna jageda wallahi undande nukun Jagutu silalo agartee mi? Anu si salfadda bar soda natti fakkat Sanumaaf kaa Niyya Cairo si jira habibi waa malee bakka biddi hin jirre aarri hin jiru dhammeeta. Haye Ta'uma saniifiin akkana ta'a. Bareetti nu dhiibde. Baay'aa Nyaata. My baby ibsisha oh ምናምን አማራ ኮመንት እየረትለ Ati sabirraa shakkite sodda. አንኮኖ ኮመንት እየረታን ስራተ ሸክ ባረተ ያጀራ ባረታ ጅርቲ Akkas guddoo marrana shakkitee bire. አትለ አቹማ ጅርታ ሜረ Achuma jira illee gara biraan jiru abshee. አካም ቱሬ ቆጲን Wallahi qophii bareeda ture. Ona jaba ture wallahi. Isin nagaa qabdu garuu. Faaya wallahi dhabamte. Dhawaame akkanuma takka hima dhufee tara. Maan dhufne kaayiroo kan suura malee taatisi wajjin kaana waan biraa wasii garuu dadhan. Yaadaa jira abshee amma dhufeedha. Biyya galee dhufa. Maal godha biyya galtee enerjii fixatte kaayiroo dhufuun aadanitti yoon dhufu. Indahum nama biyya deeme enerjii irra godhatee dhufa. Naachuraala nyaattaa waa meeqa agarta. Ayye. Kanaafuu enerjii bareeda godhattee dhufta. Deemu malee jettaare? Taane gaa wallaahi inshaallah. Yoom deemu fire? Amma jiru muraasa booda deema.
Ya? Jomra sanaf. Wallahi. Wallah. Sama dhugaamo? Haye. Wanda matu qabda. Ani moo. Maal dhaamadhu? Maal itti dhaamadhu ammas? Achiin dhufa waan ta'eef silaa wanni biyya argamu yoorattuun argama. Yaa giizee dhuftu jawaara naa fidi kootu dura dura ishee kana usa yoo gadi geette. Maal wana si dhukkuba wayii jira. Laa qorichoon waan mara kaa'achuu bara. Dhukkuba waa baay'ee jedhan yaan. Yoo gadi geette dura jawaara naa fidi kootu. Sii fida rabban. Dhukkuba waa baay'eeti garuu silaa achi dhaqanii bareeda. Jawaarri kaa? Eeka. Yaa. Qoricha baay'ee qoricha dhukkuba baay'eeti. Maal irtareeti? Narsii homaa waan xixiqqoo tanniintu warra biyya kanaati malee waan oomiti. Waan akka rifeensa dhaabuu kana dhukkuba kalee kana tiruu kana dhukkuba meeshaa garaa keessaa gurguddaa kana waliin. Bareedaa egaa asli ulfaadhu galatoomi baarakallahu fiika. Mucaan sun illee beebar mubeen bee alhamdulillah. Baga rabbiin baase. Ani immoo bar viidiyoo dheengaddaati dubbate tokko maxxanseetiin beektaa isatti kakattee onnee kee miira keessa galtee dubbatte sana maxxansinaan jimummaas narraa mulqanii arrabaan maatii kan kooti darbanii waa meeqa jedhanii ana zambiin irraa dhiqanii wanjala kun irraa dhiqan malee an kanaaf hin xiqqaadhu kanaaf waan tokko hin ta'u namni fakkeenyaaf nama ofii bira dhaabbachuuf maan biran dhaabbanne jechuunis lola callisuun illee lola obsaniitu gawaa hunda bira kutaniiti ati garuu qabsoo guddaa eeggeessite ammallee mucaan sun asli hanga bakka godhatutti sagalee kan keerraa wanne hin jedhin sababa kan keeti mucaan kun yoo ka'ee manni ijaaramee fi qubsumi gaarii godhameef rabbiin ajrii guddaa si lakkaa'ee fi wallaahi hedduu tokko qalbiin nama jaba mucaa sana baga rabbiin baase qoy daqiiqa tokko maaliif anamma namni baay'ee yeroo baay'ee beektaati makkaan turte Kamaal Abdallaa fa'i wajjin guyyaa tokko deemtee osoo hin laalin erga Dubaayii deemtee maa fakkeessitaati fakkeessituudhaan jedhan wallaahi asli isa rabbiin na beeku mucaa biyya kan kootiin isiiti intalattii gaafa jiddaan deemnee gargaarsa ka godhamuuf laayif sin affeerre achirratti Birrii gad. eeyyiwa mubee dhiisiiti nama ganda biraatiif waan nama sagalee ta'u wallaahi anamma akkamittiin beeka beektaa mucaan sun akka waan manni ijaaramee fi nagaadhaan biyyatti galee jiru akkasittiin beeka malee warabbil kaaba akka inni makaa keessa jiru hin beekne mucaan bar namni irraa callisee nan achi as bahee boo'ee aboo rabbi sodaadhaati na bira dhaabbadhaa jedhee achi as bahee boo'u narri fadhe kaaraatti anaas ga'ee viidiyoo sana waraabe mubeen jechuudha. Egalee anaas ga'ee viidiyoo sana waraabee anuuri fadhee viidiyoo akka haaraatti waraabe sana booda sagaleen hawaasa hunda bira gahee kanaafu ati amma asirra teessee dubbatu kanaan waan qoosaatti ilaalin beeki jiruu namaatu jijjiiramuu jira hayaanni gurbaa kana yoo jijjiirame zalaalam sagalateeffataa ta'a jechuudha. Sigalaamti ammallee taanaan hangaa manni kennamee fi waa ijaaramuufitti irraan callisin sagaleen kee irraan qosatti yeroo hojjettu keessatti immoo arrabsamuun kee mala tuffatamuun kee mala waan fedhan siin jedhan jecha namaatti dhiisi namni waa siin jedhe zambiidhuma han keessirraa dhiqa. Isatti gartee dogongoroo tokko tokko dalagde rabbiin sababa sanaan sirraa xaragaa deema namni waa siin jechuun jibbin namni si arrabsuus hin jibbin li'annahu beektaa guyyaan miizaanaa ganaa waan ta'eef ittuma dhiifta hundaa'u sigalee miti fuuldura jira miizaanni kalimaan takka ittiin gadi baate jechuudha rabbi biratti miizaana qabdi beeki sigalee miti sababa kanaatiif ati waan itti fuulleffatte rabbiif jecha niyyaan kee qulqulloofteenaan wallaahi bakka rabbiin si razzaqullee hin beektu ati rizqiin ammaati rabbiin sababa ati waan tokko gooteef rizqii hulaa rizqii biraatiif rabbiin sii bana sababa kanaatiif itti cimi jabaadhuutii mucaan kun galma haa gahu namni waan fedhe jedhu waan fedhe dubbatu ati waan dubbattu keessatti rabbi jecha dubbatu ilmi namaa abadan namni rasuula qabu jira asli namni ergamaa rabbii qabu jira sallallahu alaihi wasallam bar ergamaa rabbii waan arrabaa bar itti nafne barabo bar wanni arraba takka itti nafne nama akkas bareedu nama nabiyyi rabbii ta'ee quraani rabbii itti bu'ee akkas arrabsabe namni akka tiyyaa bakka hanke yoo mataa miti gartee zaatumaan gannu gara galchanii qiyaamaa fuula rabbii dura jira fuula keenya dura jira badii keenya nurraa dhiqamaara waan dandeenye qofa hojjechuu malee waan namaa numatti dhiisudha sigalee akkas barakallahu fiik Galatoma ulfaadhaa isinitti haa tolu baay'ee.
نقاط ما عليه ترجع قبل اصلي السلام عليكم اصلي من جديد جهين اتي تبچا جفتكم جهه اك قلدي تلالمو قبومتي اتي فانته مبارك فاته تيجي بيرا نفسه أجابي أبا ديم ترى كم ترتان نيوان مو amja ambar biyakana garja jahati nasjira gargar था उम्मत अवल होती दूरा देम था जेचू gargar se sana sinjira वाई gargar था उम्मत आसान है मल्ला का आसान है इमा गुर्रे ले gara इन्हें जरूर लेन अगर रे उम्मत ले हिन अगर रे पूरी मीडिया रा मल्ला ने ऐसा कही जरा वन से तो रेफर कब डनी वन लोगों डबर से जरा ये चुन उम्मत हुआ enyurat kan sene khore barana ke sawani ninjirre asinjira wata ko dai fanno sa ko banka khore dura ke sanin turo jiran ture khore manual loga kata male fahme to kuni beitani mi Islam mata kenya mata oromo kana yo tolo olte fis asli akisar agar yo ni jama tol chata male ummata hararge ti ummata wallo wala gar si setin haji mukhtar akan miliyonat ko kenu sababat he ulama in namni khuta torba jarame namashani na accounting baname umman rati degar uba as nagara galchani jirenya no ke jero man wallo fan sajab accounting dum farrat tingalle malatte ise ba sundan do ko bakiya khore wajji degar khore wajji finne accounting chufne galle khadra sanin bar sanifin khabarana kaysan senne komi santu tikko fi haduna dabbare hamle na chabse sawaba sanitin senne wanni sinjur yojrate Rabbin hanga dandeetii keeysi osoo laayif hin seenin dura gaafa deeggarsa akkasii gootu if gaafadhu yaa rabbi sababa kiyyaan nama kana lubbuu isaa bulchita yaa rabbi sababa kiyyaan nama kana jireenya isaa jijjiirtaa jiiti eenii fi jiiti akkasin niyyaa tolchadhu qottu malee gaalata namarraan barbaadin muuxannoo fi wanni kiyyarraa waan argarraa jechuudha. Ubaadeen waan nama dhuunfaa yoo akkaawuntii nama dhuunfaa irratti deeggarsi galee jiraate haka yoo nama baaxila irratti walii galu hannarra walii galu nama sadii isaa ta'u nama kudhanii isaa ta'u nama hannarratti yaada walii galu ijaarramee jiru irratti yoo kagalee jiraatu raraate yaa ta'u yoo ammoo nama qaamantittis tahee akka wantiitti namni kun hannarra walii galuu hin danda'u jedhu nama hedduu akkaawuntii nama hedduu baname irratti waa galchite hin sodaatin biiznillaahi bakka ni gaajeetumaa yaada keenya kaduraa san garuu akkasitti finnee horee wajjin akkaawuntii cufnee adda gallee qubni hanga ammanarraan dhaabannee qubni sun hedduu agarsiisaa kabaranaadha kanaafin keessan seennee sin jechuu barbaadetti. Ayyee gara kuma wal qabne. Wanta bakka yoo jiraate dhumarra deemuu fi isin bira. Wanni dhaammadhu yoo jiraate tanuma kanuma niyyaa laayifii seenuun dura galata rabbirraa barbaadiiti itti yaadii seenii gahee guddaa taphachaa jirtanii umrii keessan rabbii sinaa dheereysu hawwii keessan rabbii fiixa sinii haa baasu warra dhugaan milkaa'e rabbiin sinaa taasisu achumaan ummanni walloo yoo gaafii qabaate Mahammad Sabaa irraa asli yeroo sagantaa yeroo barbaaddetti gaafii sagantaa yoo gootu ta'e dhufee gaafii hawaasaa kamuu deebisuudhaaf qophiidha deeggarsa duraarraa ka ammaadhaa keessan jiru dhaamsinan qabu kanuma insha Allah ta'ala. Ayyee galatoma ulfaadhaa yeroo gaarii qabaadhaa rabbi sinaa milkeessu. Isin lamaan. Assalamu alaikum. Yaa Hamza. Waa bibi. Nama Dubaay fi taate akkam fandishaa nyaatte. Limfanan daanoo. Ati luftu asli koye. Dhagayi. Bara asli ati baramma nageessa. Ni maa jedhaan Dubaay kun badabbo. Oi, obboleesso ati mangistiira ati kaayiroon ta'anii amma booda dhaggeeffatu namni yoo sadarkaa of hin beekne namatu itti dhaggeeffatu obboleesso. Gali kottuu biyyatti galiiti obboleesso. Biizinasa wayii jalqabiiti. Dubaayii fi gartee Turkii fi Chaayinaa kana keessa deddeebi'u obboleesso. Arsiin nama of hin jabeessiti. Irraa fuudhi abbaan qabeenyaa arsii keessa guutee jiraati. Miliyoon 20-30 irraa fuudhiti. Biizinasa wayii jalqabe obboleesso ta'anii kaayiroo keessa kalas. Fataa bara obboleesso jedha gadi bee kalas. Arsiin miliyoona 30 akka ta'e jirti abbaan qabeenyaa tokkochina. Eenyu? Wallahi lazima arsuma guutee namti akka qabeenyaa hin qabdu. Irraa fuudhi namni keessan bar. An nama keessan wanni hin jaalladhu beektaa? Wanni nama keessan irraa anamma ati arsii waan taateef miti. Wanni nama keessan irraa itti inaafu yeroo baay'ee maali beektaa? Namni keessan jallaa ofiillee dabarsee diinaaf hin laatu. Namni kamaaliin caalaa arrabsamee ajjeefamu irratti walii galame namni akkasii hin jiru makkaan keessa.
garuu arsiin gadi baatee mi'a tokkoon keetu jallaa keenya nuqa jeelfata jettee harkarra qabde kamaaliin. Kamaalaan rabbiin akka inni keessi isaa qulqulluu ta'e nama hunda jallataa deemaa jira. Mucaan gubbaarratti nama waa arrabsu. Si galee? Akkana wanni yeroo baay'ee na inaafsisu bakka arsiitti kana. Nama kenna jechuun kun namni gaafa nama ofii jabeesse bar daa'iman diibar namni. Kana inni naafa. Gabbaa kaadhalle? Matoo miiliyoon makkabaltu jiraalle nama arsiirraa hunkaan miiliyoon 30 anaafsitu guddaa ta'e malee boleessoo. Wallaahi lazim. Si galee? Keetichi miira keessa nagalchee biyya nagalchee na hiisuu ergama qaba. Wallaahi lazim namni wallaahi yaa ki umrii qabdu kanatti shabaabummaa qabdu kanatti dhaggeeffatu addaan ta'a. Shabaabummaa amma qabdutti dargaggummaa qabummaa qabdu kanatti gahaa jiruun kaayiroo gahee obboleessoo. Atu biyyan keetiif mootummaa tokko wuxaa karas gaza bayi. Gali kottu. Billi sira agarbeet gabichee. Maal dalaga biyya ogoleef? Obboleessoo biizinasa jalqabda birrii namarraa fuutee biizinasa guddaa jira hedduu jira sa'aatii ammaa kana akiru zamaani beeytee jijjiiramuun namaa torban tokko namatti hin fudhatu. Akiru zamaan keessa rabbiin rasuulli sallallahu alaihi wasallam hadiisa tokkoon sitti himaate. Namni kaleessa miskiina ture jedhan har'a jijjiiramee abbaa qabeenyaa ta'ee kan kaleessa sadaqaa namarraa barbaadu. Garaagarummaa guyyaa tokkootiin kan kaleessa waa kadhannaan kennuuf dide har'a yeroo inni zakaa fuudhee kennuuf deemnarraa fuudhiteedhaan jedhan osoo kaleessa sirraan taqabbalaa har'a jijjiiramee jiraa jaa rasuulli alaihi salaatu wasalaam. Akiru zamaan keessa yeroo gabaabduu keessatti namni jijjiirama durbar namni sooressaa namni abbaa qabeenyaa durumarraa abbaa qabeenyaati abbaarra dhaalaa dhufu. Amma garuu atummaan lafaa kaatee ji'a tokko keessatti jijjiirama guddaa fiduu dandeessa. Gabbaa kaadhalle wanni hundi walitti dhihoodha. Chaayinaa deemtee meeshaa tokko galchitaa ba'aan gisee 5 miiliyoon 10 miiliyoon taatafaalla. Nama sammuu qabuu fi nama gadanii gidii qabu irra buutee jennaan jechuudha. Sanaa wajjin walii galtee jennaan. Gabbaa kaadhalle. Salazii itti fayyadame. Wallaahi. Yaa asii arsii gadi itti mi dhugaa dhugaatti mi. Aniin kun nama keessanii jedhin yoo na jabeessan nama keessanii. Kanas. Wallaahi lazim. Yaadichi keessirriidhaan abbaa qabeenyatti miti intalatee waa itti himachuu jala. Nagami. Fayyada. Dirgana. Fayyada alhamdulillah. Arsiidhaa miti. Arsiidhaa miti. Arsiidhaa miti. Ashi. Asliin isin barbaada yeroo muraasa booda. Asliin? Isin barbaada. Kunoo. Arsiin asii guutee obboleessa kiyya. Siigalee mi? Nambee gargaaruun olaanaa majii takkeetti nambee dubarta waa qabdu. Maal sin beeyne obboleessu guutee jira wallaahi laazim. Mee gaafa dhooma kasitti osoo kun hin beeyta. Kot sheek kot. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Laa kunillee arsuma guuteera kot. Sheek. Aslii kanatu wayin jedheen beeytu. Beeyta jedhin dura. Beeytuma jiran beeytuma matan. Laa isin beeytu isin. Beeyta miti. Mee hagam tokko jaalatta bee aslii kana. Salaamu alaikum. Waalaikum assalaam. Jirtu? Nagaa fayyaa. Akkam? Jabaattani nagaa jirtu. Jirra wallah alhamdulillah baga jiraat. Baga walumaan jiran. Sila Dubaay kana maana waamne isin Dubaay na waamuu fi ani dirqama kitaaba barreessuu qaba yookiin immootu zafaanyi ta'uu qaba. Nuun quba waliin qabnu warri baay'ee nu caalaa quba waliin qabdanii ni jara gaafattee. Jarri online makana malee lafa irratti waan qaban natti hin fakkaatu. Warra foola walii deebiftanii warra maali waliin jettaniin sa warra wal quba qabdaniin sa Maalin jedhee beektu? Aslii kanaati fuula qabda hawaasa bira. Laal. Hawaasa bira fuula bareedaa qabda. Arsii nama jabeessitiiti. Callistee kaayiroon taa'iniiti. Nama miiliyoon 30-40 sii liqeessuun dhabduuti. Biyya galii paaspoortii Itoophiyaa qabadhu. Chaayinaa fi Dubaayin gidduu eddeebiiti. Waan agadiin jedhee namni keessatti jabeessiti. Gaarii miti. gaarii yaada gaarii kanatti. Abbaa yoo fi jal'ise hin beekne isin keessa yaadni gaarii. Okay, isin bira dhaabbatan bira dhaabbatan isin. Ni dhaaban. Ni dhaabannaan. Khalas wallahi dhagaa kunu. Khalas anta qotu radda mai gaba mu kwande. Baka sifin galwa. Iratiin kan haftaami ta'e intalatee zambul fadhu godhaa jirtu baay'ee natti toleera. Duniyaa nama biraatirraa liqeeffadhu san rabbi sitti haa kennu. Sirraa yoon fuudha. Akkas wallahi amin. Walumaan nu haa kennu. Walumaan nu haa kennu. Galatooma ulfaadha. Ayi barakallahu fi gaa'ii. Yeroo gaarii qabaadha. Assalamu alaikum.